Qabxiin biroo tan yeroo sirnaan itti fayyadamuuf akkaan si fayyaddu wantoota hojjettu takka immoo wantoota karoorsitee fi saganteeffattee yeroo xumuruu qabdu dursitee murteessuu fi daangaa itti godhudha. Addunyaa kanarra milkaa'uu barbaannaan yeroo fi sirnaan itti fayyadamuun waan filannoo miti, dirqama haalaan barbaachisaadha. Yeroon baajaaj yookaan taaksii miti, dhaabbattee si hin eegdu. Yeroon umuriidha, yeroon jireenya. Kanaafuu iddoo tokko dhaabbattee nu hin eegdu. Sababnis yeroon ni deemti, yeroon ni dabarte, yeroon al tokko dabarte lammaffaa as deebisuun yookaan yeroon waan tokko itti hojjennu yoo nu hanqatte. Fakkeenyaaf qormaanii ji'a tokko hafee san booda immoo nuti qo'achuudhaaf waggaan tokko kan nu barbaachisu yoo ta'e waggaa dabre san as deebisuu hin dandeenyu. Waggaa san qofaa miti bakka nu hanqatte kanaas guutuu hin dandeenyu. Namoota biroo irraa ammaas yeroo isaan qaban namoonni hojii san hojjechaa hin jirre yeroo qaban yeroo teessan nuu liqeessaa takkaa nu ergisaa jennee isaanirraa liqeeffachuu yookaan ergifachuu hin dandeenyu. Yeroon ta'e yeroo mateeti. Kanaaf sirriitti itti fayyadamuun barbaachisaadha. Yeroo arra jirtu yoo waan ittiin hojjechuu dadhabne, yeroo arra jirtu yoo itti fayyadamuu dadhabne akka qabeenya birootti boruuf ol kaayyachuu yookaan qusachuus hin dandeenyu. Akkasumas waan birootiin wal jijjiiruu yookaan bakka buusuunis hin ta'u. Kana jechuun hammi yeroodhaa murtaawaadha. Addunyaa tanarra yeroo dhufnu hammi jiraannu umriin keenya akkuma murtaawaa ta'etti umriin sun kukkutamee xixiqqeeffamee yeroodhaan safarama. Sirnaan itti fayyadamnus itti fayyadamuu dhiifnus gaaf tokko ni dhumte. Akkanumaa wajjin hojiin hojjetamu kamuu yeroo malee hojjetamuu hin danda'u. Yeroon hin jirtu jechuun hojiin hin jirtu jechuudha. Hojiin hojjetamu kamuu yerootti haajamu. Yeroon garuu hojiitti hin fayyadamu. Yeroon hojiitti hin haajamu. Akkanumatti ittiin hojjennus itti hojjechuu baannus yeroon ni dhumti. Sirnaan itti fayyadamnus sirnaan itti fayyadamuu dhiifnus yeroon ni dabarte. Hojiin arra hojjetamuu qabu. Hojiin arra silaa xumuramuu qabu. Kan osoo hin xumuramin hafe yeroo itti aanutti dabra. Hojiin arra hin xumuramin boru eeggata. Guyyaan arraa garuu gara guyyaa boruutti hin dabru. Guyyaan arraa guyyaa haaraa. Guyyaan boruutis guyyaa birooti. Namoonni yeroo sirnaan itti fayyadamuu hin beekne yeroon akkana ta'uu hin beekan. Sababa kanaaf yeroo isaanii osoo bakka barbaachisaaf oolchanii bu'aa tokkollee irraa hin buufatin umrii jireenya isaanii if dura balleessan. Namoonni milkaa'an, namoonni sadarkaa guddaa gahan, namoonni qabeenya horatan, namoonni beekumsa horatan, namoota kaan dura wantoota hubatan keessaa inni tokko yeroon dhaabbattee akka isaan hin eeynedha. Hojii arra hojjechuu danda'an borutti hin dabarsan. Yoo danda'an hojii heegere hojjechuuf karoorfatan arruma hojjetanii xumuran malee hojii arraa borutti hin dabarsan. Hojii arraa yeroo gayaa qabna jedhanii yeroo birootti hin dabarsan. Namoonni milkaa'an hojii boruu arra hojjetan. Hojii torbaan takka boodaati torbaan kana hojjetan. Hojii waggaa shan boodaati waggaa kana hojjetan. Namoonni milkooyne immoo hojii kaleessaa hojii torbaan dabre xumuramuu qabdu arra hojjetan. Atis tarree namoota milkaa'anii keessa galuu barbaaddaa? Akkas taanaan yeroon baajaaj yookaan taaksii akka hin taane hubadhu. Akka konkolaataatti dhaabbattee si hin eegdu. Kanaafuu nama harkifataa hin ta'in. Wanta arra hojjechuu dandeessu arruma xumuri malee boruuf ol hin kaa'in. Yeroo hundaa'uu injifataa ta'e waan arra xumuruu dandeessu borutti dabarsuu lakkisii hojii boruu arra hojjechuuf tattaafadhu. Safartuun yeroo inni guddaan saffisa wantoota jalqabde ittiin xumurtu jechuu dandeenya. Wantoota hojjettu hammuma dursitee jalqabduun saffisaan xumuruuf carraa qabda. Kanaaf yeroo hunda haala kamiyyuu keessatti miira dursanii hojjechuu, miira dursanii waa jalqabuu horadhu. Hojii irra hojjechuu dandeessu borutti hin dabarsin. Yeroo hedduun qaba. Yeroon wiliidha. Suutaan hojjedha. Daangaan naaf kaayame fagoodha jettee hin taa'in, hin muugin, hamma yeroo qabdu saammadhu. Yeroo dandeessu mara fuulduratti tarkaanfachuu amaleeffadhu. Milkaa'inaaf saffisni haalaan barbaachisaadha. Kanaaf yeroo hunda amala saffistee waa jalqabuu, saffistee waa xumuruuf yaaluu amala akkasii san horadhu. Biriyan Tireesiin akkana jedha. Namoonni milkaa'an hundinuu jabaatanii hojjechuu qofa osoo hin taane amala ammaas saffisaan daddaffiidhaan jarjaraan waa hojjechuutii qaban jechuudhaan dubbata. Kanaaf yeroo keessaammadhu. Yeroo keessaammachuuf wantoota hojjettu dursitee jalqabuun fuuldura carraa hedduu siif bana. Yoo ati hojii tokko yeroodhaan jalqabde hojii san daftee waan xumurtuuf carraa hojii kee irra deebitee fooyyessuu argatta. Kun qulqullina hojii keetii daran dabala. Kanaaf hojii hojjettu kamuu yeroo itti jalqabuu qabduu fi itti xumuruu qabdu murteeffadhu. Amala tirannaa osoo hin taane kan ariifannaa
aadeeffadhu. Dr. Eliyaas Abdallaati galatooma. Yeroo kee sirnaan itti fayyadamuudhaaf hoggaa karoorfattee sagantaas baafattee san booda hojiiwwan wal qabatan yookaan wal fakkaatan iddoo tokkotti walitti fidee hojjedhu. Yeroo wantoota guyyaa tokko keessatti hojjechuu qabdu karoorfattu hojiiwwan wal fakkaataa garee tokko jalatti walitti qabiitii karoorsi. San booda bifa kanaan wantoota hojjettu tuuta tuutatti ramadi. Guyyaa keessaa sa'aatiiwwan jiran addaan qoodi yeroo kam hojii akkam akka hojjechuu qabdu murteessi. Fakkeenyaaf yeroo namoota qaamaan itti wal qunnamtu, yeroo bilbilaa fi miidiyaa hawaasummaatiin namoota qunnamtu, yeroo barnoota qo'attu, yeroo daree barattu, yeroo boqonnaa gootu takka bashannantu, yeroo raftu, yeroo nyaattu, wantoota kanaa fi wantoota biroo hojjettu hunda addaan qoqqoodi. San booda akkaataa wal fakkaatanii fi waliin deemaniin garee gareedhaan ramadi. Wantoota hojjechuu yaaddu yeroo ittiin hojjechuuf deemtu sa'aa waliin akkasumas yeroo itti xumuruuf karoorsitu yeroo itti xumuruu dandeessu barreessi. San booda sagantaa kee akka laafatti hojiidhaan eeguu dandeessa.